sosochiin buusaa gonofaa akka aanaa keenyatti gandoota hunda irrattu hojiin kun karaa ittiin idilaa'uu danda'uun isarra jiraatuun hojjetamaa jira. Kanaaf gumaanni buusaa gonofaa waliigala aanaa keenya keessatti sochiin amma asitti argitan kun kan aanaa keenya keessatti gandoota hunda keessaa walitti qabame bakkee tokko tokkottis akkasuma ganda akkuma geejjibamutti jira. Kanaaf kanarraa ka'ee sochiin buusaa gonofaa akka gandoota aanaa keenya keessa jiran hunda irratti bifa idilaa'uu danda'uun isarra jiraatuun idilaa'eera. Akkuma Oromoonni ol ka'an malee ol kaatanii fuudhan jedhamu yeroo rakkoon Oromoo irra gahe yeroo miidhaan garaagaraa gahe jalqaba duraatti buusaa gonofaatiin karaa uummanni kun wal gargaaruu danda'uun isarra jiraatuun sosochiin kun taasifamee karaa ittiin qonnaan bulaan jiraatan aanaa keenya karaa ittiin oomisha walitti qabuun gumaata buusaa gonofaatiif oomisha walitti qabee maallaqatti jijjiiramee yeroo rakkoon Oromoo irra gahu karaa ittiin dhaqqabuu danda'uun isarra jiraatuun sochii akka aanaa keenyatti taasifamaa jirudha jechuudha. Gumaanni buusaa gonofaa uummanni keenya yoo dhugumaan wal bira dhaabbachuun duudhaa isaatiitti deebi'uu barbaachisaa ta'e gumaata isaa kana cimsachuu danda'uun itti jiraata. Uummanni bal'aan godina Shawaa Bahaa waamichi nani dabarsuu fi barbaadu qeesaa keessatti rakkoo isa quunnamu ofuma isaatii hiikkachuu danda'a. Walitti gurmaa'ee qabeenyaan adda adda bittinnaa'ee qe'ee kana keessatti hiikan qabu namatti fakkaatu gaafa walitti dhufe kun haala kanaan hiika guddaa godhata. Kanaaf qabeenyaa jiru waan jiru sana waan xiqqaa nutti fakkaachuu danda'a. Mana keenyaa qonna keenyarraa waan xiqqaadha kan walitti qabnu isa sana walitti gaafa finne garuu kan rakkate tokkoof dhaqqabuu hin dandeenya jechuudha. Ormi nutti hin kolfu rakkoo nu quunname rakkoo namtolchees haa ta'u rakkoo uumamaatiin nu quunnamu keessatti yoo nuti wal bira dhaabbanne tokkoon keenya namni beela'u akka hin jirre yoo goone warri alaaf keessaa kufaatii Itoophiyaa kufaatii Oromoo geggeessaa Oromoo yaadullee mataa gadi qabataa jechuudha. Kanaaf jabaannee qabeenyaa qe'ee keenya keessa jirru gumaata kanaaf kan gaafanne fuula gurmaatii tokko malee harkifannaa tokko malee walitti finnee laphee keenya guutuudhaan bakka tokkotti rakkoo nu quunnamuu danda'u ofirraa akka itti ibsinu waamicha ni dhiyeessuu barbaada. Buusaa gonofaa, buusaa gonofaa, duudhaa wal gargaarsaa, falaasa magadaa. Sirni buusaa gonofaa geggeeffamuun kun kallattii sirna Oromootii fi wal gargaarsa kaleessa dheengadda dagatame yookaan irraanfatame iddoo kanatti taasisuun guyyaa kana baay'ee kan gammachuun guddaan natti dhaga'amudha jechuudha. Kanaaf wantoonni amma iddoo kanatti argaman kun kan guyyaa rakkootiif hawaasa keenya fayyadu hawaasi keenya amanee itti amanee qarshii walitti qabnee iddoo kanatti binneefinne jechuudha. Sirna koonaan guddisaa harka qalleessa jiru nan gargaaraa kan jedhuun torban tokko gidduutti wanti nuyi sadarkaa ammaatti qabannee dhufne sadarkaa kanatti qabannee dhufne sangaadha, hoolaadhaa fi indaanqoodha jechuudha. Ammatti kan nu qabannee dhufne kana. Aadaan wal gargaarsaa egaa sabii Oromoodhaa durumaa kaasee iddoo rakkoon jiru irratti buusaa walii buusaa wal gargaara wal bukkee dhaabbataa yoo sangaan qabu ta'e sangaa walii kennee maasii walii hin qotaa akkaataa kanatti qabannee birrii 10,000 walitti fiduudhaan birrii 100 140 maqaa aanaa daallee sadii daldaltoota bakka bu'aadhaan qabadhee dhiyaateera. Sirna jabaa Oromoo boqoo wal qabuudhaaf hundaa'e keessaa buusaan gonofaa isa tokkodha. Isa kana irratti hojii guddaan hojjetame jalqaba hubannoo hawaasa hundaaf uumuudha. Hayyoonni giti qonnaan bulaa hundi dargaggeessa dubartootaa fi hubannoo guddaan uumame. Erga hubannoo guddaan uumame booddee sangoota amma argaa jirru kana guyyaarraa bushaayee amma argaa jirru kana hoolota lakkoofsaan amma argaa jirru kana hunda duula torban tokkoo gidduutti jechuudha. Kunis fedha isaatiin kan dirqama utuu hin taane ofii isaatiin kan inni dhiyeessedha. Kana duwwaatu hin taane daldaltoonni illee ijaaramanii qarshii guddaadha gumaachanii kan isaan jiranii. Midhaan illee yoo xiqqaate kuntaala 250 walitti qabneeti amma kan jirru kun jalqabbii hanga ammaatti jalqabneedha malee duula torban tokkoo duwwaadha. Yeroo taanus kanarra kan caalu hojii guddaatu hojjetama. Hanga ammaatti waan walitti qabne kanaan miliyoona 1.5 kan ta'udha duula torban tokkootiin jechuudha. Buusaa gonofaa irraa uummati keenya fayyadameedha kan jennu rakkoo buqqaatii jiru deeggarsa adda addaa taasifamaafii jira. Akka Oromiyaatti bara kana uummata rakkoo nageenyaatiif siga lafaatiif buqqaaniif yoo xiqqaate midhaan kuntaale 1,200 deeggarsi taasifamee jira jechuudha. Kana faana miti akka godina keenyaatti hojii guddaadha kan hojjechaa jirru. Bara kana gumaata buusii qarshii miliyoona 29 walitti qabneerra jechuudha. Uummati keenya
aadaa wal gargaarsa akka inni cimsatuuf sosochii buusaa gonofaa jalqabnee jirra. Namni fedhii isaatiin qarshii isaa walitti buusee gumaata akaakuu, gumaata maallaqa callaa akka inni kennuuf karoora gadi buusnee uummata hirmaachisnee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Akka godina Qellem Wallaggaatti buusaa gonofaa yoo xiqqaate sosochii bal'aan godhamee jira. Kanaaf har'aasitti kan labsuudhaaf deemnu yoo xiqqaate itti fufiinsaan ji'a kana guutuu kan hojjetamu gumaata jechuudha. Asitti har'a daallee sadii irratti kan jalqabne bakka aanoleen 12 argamanitti caasaan buusaa gonofaa godinaa fi aanaa bakka argametti gara loon 29 har'a daallee sadii irraa walitti qabamee jira. Bushaayeen hoolaa fireen walitti gara 17 taatu, lukkuun gara 29 taatu guyyaa har'aatiif ka'umsaaf walitti qabamee jira. Kun immoo caasaan bulchiinsa aanaalee hundi muuxannoo jiru kana fudhatanii gara aanaa isaaniitti gandoota qaban hunda irratti sirriitti sosochii bal'aa godhanii uummata keenya hirmaachisanii karoora qabannee kana galmaan gahuudhaaf kan deemaa jirru. Kana yoo milkeessine sirna ijaaraa jirru injifannoo amma harkaa qabnullee ittichuu bulchuu akka dandeenyu, dhalootatti dabarsuu akka dandeenyu, Oromoo warra rakkate waa gargaaru, Itoophiyaa irra darbee biyya gaanfa Afrikaa keessa jirtu gargaaru ijaaruudhaaf kan deemaa jirru waan ta'eef asitti guyyaa irraa baniinsaaf malee ji'a kana guutuu itti fufiinsaan hojiin kun aanolee 12 fi ganda 279 irratti kan hojjetamu ta'uu isaa ibsuudhaaf.